addunyaa tanarraa baaburri baallama kabajuudhaan tokkoffaa biyya Jaappaan jira. Biyya Jaappaanitti namni orraafate yookaan sa'a dabarse jaamu sakandii 6 orraafata. Gaaf tokko baaburri tokko sakandii 18 orraafatee hanga ammaa biyya Jaappaan keessatti akka ajaa'ibatti haasawama. Bakka dalagarraa sababa rakkoo baaburaati yoo orraafattellee buufanni baaburaa sun hojjetaan keessan kan abaluu jaamu kan orraafate dadhabina isaatiin osoo hin taane hanqina keenya waan ta'eef dhiifama nuuf godhaa waraqaa jettu barreessaniiti siif kennan. Baaburri sa'a takkatti kiiloomeetira 320 bararu buuleet tireen kan jaamu biyya Jaappaanitti argama. Jaappaanota biratti baabura keessatti sagalee ol fuutee haasa'uun akka qaanyitti ilaalama. Wanni hedduu nama ajaa'ibsiisu kan biraa ammoo mana nyaataa yookaan hoteela itti tajaajilamtu keessatti tiippii keessummeessitootaaf kennuun dhorkaa ta'uu bira dabree qaanyiidha. Keessummeessaan reestooraantii tokko yoo ati tiippii keessa fi biraa deemte fiigee si dhaqqabeetii siif deebisa. Maaliif yoo jetteen si keessummeessuu fi si tajaajiluun dirqamaa fi hojii keenya kanaaf immoo mindaa turuuf kafalama. Atis maallaqa tajaajila hunda ittiin argattu kafalteeti jirta. Kanaafuu maallaqa biraa bifa tiippitiin kafaluun sin barbaachisuu siin jaan. Hedduu nama kabajuu fi amala gaarii qabaachuurraa kan ka'e nyaata fi dhugaatii lafaa ol kaanii harka lamaan malee harka tokkoon sirraan fudhatan. Kophee guyyaa alaan deemaa oolte mana seenuun qaanyiidha. Mana jireenyaa dhiisiti hoteela fi reestooraantii tokkottillee kophee alaa dhufte mana keessa seenuun dhorkaadha. Silipara yookaan daasni ularratti waan tiif kennamuuf isa uffattee ol seenuutu sirraa eegama jechuudha. Ikoonomiin addunyaa tanarraa guddinaan sadarkaa sadaffarra jiru kan Jaappaan yeroo ta'u oomisha Jaappaan ekspoortii gootu keessaa parsantiin 23 konkolaataadha. Parsantiin 38 immoo meeshaalee elektirooniksiiti. Lammiilee biyyattii keessaa parsantii 98 kan ta'an sabummaa afaanii fi aadaadhaan wal fakkaatudha yookaan homojiiniyasiidha. Lammiileen Jaappaan hedduu amala qabeessa, hedduu nama kabajuu fi waan sirriitti seera eeggatanii soso'aniif namoonni biyyoota birarraa hojiidhaafis ta'ee daawwiidhaaf garas deeman biyya Jaappaan keessa jiraachuudhaaf hedduu rakkatan. Akka isaanii sanitti waa hunda eeggatanii jiraachuu waan itti ulfaatuuf. Waan hedduu nama ajaa'ibu keessaa inni dhuma biyya ofiitiif dursa kennuu, kabajaa biyya ofiitiif du'uu fi if dura nama biraatiif carraa kennuun biyya Jaappaan keessatti akka aadaatti ilaalama. Gaafa markabni guddaan Taayitaanik bishaan keessa lixu namni rabbiin akkuma ta'etti lubbuu isaa hambise tokko gara biyya isaa Jaappaanitti gaafa deebi'u. Ati nama ofittummaa qabu akkamitti osoo namoota du'an san baraartuu atis waliin hin du'in jaamee lammiilee isaatiin akka irratti duulamaa tureetu dubbatama. Seenaa biyya Jaappaan keessaa kan nama dinqisiisu gaafa waraana addunyaa lammaffaa bara 1939 hanga bara 1945tti Jaappaan Ameerikaadhaan miidhaa guddaatu irra gahaa ture. Xayyaarri lolaa kan Jaappaan waraana Ameerikaatiin salphumatti dhahamanii daaraa ta'aa turan. Waraanni Jaappaan qabdu hedduunis dhumuu eegalan. Mo'amuun isaaniitis guyyarraa guyyatti dabalaa dhufuu eegale. Yeroo sanitti ajajoota waraanatii fi warri jettii lolaa bararsiisan mooticha biratti deebi'anii mul'atuudhaaf qaanfatanii turan. Mootiin biyyattii kan akka waaqatti ilaalamaa tures mo'amtanii bakka deebitan biyya teessanii fi aangoo xiyyaaf jettanii baddanii akka diina balleessitan jee ajaja dabarse. Obboleessoo warri xayyaara bararsiisan guutuun isaanii rakkoo takka malee ajaja mootichaa tole jaanii fudhatan. Maqaa kaamikaazee paayilet jaawunis of moggaasan. Kabajaa biyya isaaniitii fi teessoo mooticha isaaniitiif jecha xayyaara lolaa keessatti boombii fi gaazee fe'atanii saffisaan bakka markabni Ameerikaa waraana fe'atee jirutti bararanii ofii gubatanii gubuu jalqaban. Obboleessoo kan akkas godhe paayileta tokko qofa sitti hin fakkaatin. Paayiletota Jaappaan qabdu kuma hedduudhaan lakkaa'amantu akkas godhaa ture. Adeemsa kanaan markabni Ameerikaa gurguddaan 34 bishaan keessa dhidhimanii guutumaan guututti dhabamuu danda'an. Opereeshinii tokkicha qofaan waraanni Ameerikaa 5,000 ol akka dhuman taasifame. Akka duutu osoo beektuu boombii fi gaaza xayyaara keessatti fe'attee nama balleessitee ofii baduun gootummaa akkam akka nama gaafatu yaadi gaa obboleessoo. Gaafa waan tokko dhibbatti itti amante ejjennoo akkanarra geesse jechuudha. Gara dhuma suukanneessaa waraana kanatti yeroo dhufnu Ameerikaan Jaappaan miidhaan irraan geessee jirti jechuudhaan magaalota lama Hirooshimaa fi Nagasaakii Jaaman irratti yeroo jalqabaatiif ilma namarratti atomic boombii darbite. Yeroo takkatti lammiilee Jaappaan 150 irraa hanga 200 ta'an boombii lama qofaan addunyaa tanarraa dhabama goote. Jaappaanis dhumarratti Mohameetiin jira waraanni haa dhaabbatu jettee harka kennite. Waraanni addunyaa lammaffaatis achirratti goolabame. Biyyi baha fagoo Jaappaan biyya atomic boombiin irratti darbatamte tan jalqabaatii fi tan xumuraatis taatee dabarte. Wanni kana hundarraa addunyaa guutuu ajaa'ibsiise garuu osoo biyyatti tuulameen zalaalamiif walitti araaramuu dandeessu jettee addunyaan guutuu yaaddu waggoota muraasa booda michuu ajaa'ibaa ta'an seenaa dabreef duuba kaa'anii bifa haaraan deemsee eegalan. Ameerikaa yakkasan akka waan dho'isuu feetutti michummaa ajaa'ibaa agarsiifte. Gara waraanaa, gara daldalaa fi gara teknooloojiitiin hidhata ajaa'ibaa uuman. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii birraa Inspire
seenaa dinqisiisaa biyya Jaapaanii fi uummata ishii kanarraa waa hedduu akka barattan shakkii takka illee hin qabu. Viidiyoon kun nama hedduu bira akka ga'u laayik godha. Yaadni keessan hedduu na barbaachisa waan ta'eef koomentii naa barreessaa. Viidiyoo haaraa fi yaada haaraa